eenyu obsinaan akka arsii maal jettame ati arsi jennee harka sirra qaqqabaa jirra malee FB irraa si galchuu hin wallaalle bar akka hambaa irraa wallaalaa kennanuuf wayya jenneeti malee galchi abbaa obsinaan akka arsii galchi dhiiraati galchi dhiiraa galcheeti kanaa miti dhaga'e obsinaani birrii ragaa waliin seesu birrii miiliyoona 3 guurte arsiin ajjeesu ragaa wajjin siifi dalaan mootummaa naannoo Oromiyaa harkaa qaba namni hin beekne hin jiru liistii keessan qaban dhuunfaan abbaan qabeenyaa arsii ilmi arsii nama isa ajjeese nu kafalaa jedhan gaangistara nabbitan laalan gaangistara FB kinki ya gurdaa 3 narraa hidhame ekestiraa kana qaba kanan naafi adda biyya Ameerikaa fakkaattuuf seeraawwanni hundi ta'u keessa jira seeraan galmaa'eetiira feesbuukii hidhuu hin dandeettu. Dandeetti atam arsii farka narra qabdu na dadhabdanii na ufulchaa na dadhabdanii waan nan godhinna irratti hin dalagamani jira. Arsii qulqullu'an ilma sikkoo mandoo qulqullu'an arsiin takkaa gantuu jala hin deemne ilmi arsiidha takkaa galtuu jala hin deemne sitti mammallee abbaa haqa dubbatti arsiin kalee dabartee jagni keenya kalee dhiirti arsii kalee dhiira wajjiin haqa wajjiin dhaabbattee jagnummaan beekamte hayyummaa takkaa arsiin nama arsii qaanessu arsii keessatti takkaa gabbayee arsii dura hin deemne Oromoofillee qabsaa'ee gadi hin baane jagni arsii guutuu waan jedhe irra dhumatte dhiirti teenya Jenaal Waaqoo guutuu irraa eegale Huseen Bunee guutuu si qabadhu Haaji Adam Saaddoo Abdullaahi Ganama ofaa qabadhu nama akka dhabbaa xiqqoolaan dhiira jagna siilaa akkaan gurbaa takkaa bakka jette irraallee buqqaane saballee gurguranne Oromoollee qaanessine arsiillee qaanessine hin kadhannellee si galee takka ani arsoomaa mi kan itti amanu arsiin gosarraa dhaladhe rabbii irraa na uume alhamdulillahi rabbil alamin arsoomni qorsooma ni beeka garuu saba Oromoo waliin cabne waliin sareen nu nyaatte waliin gabroomne waliin gaallaan nu jedhan wal malee uumaan qabnu wal malee arsiin addatti Oromoon addatti arsiin taatu Harargeen Oromoon addatti Harargeen taatu Wallaggi hedduu yaalee bar waan akkasii ta'uu abbaa garuu nan kaayaa kijiba akkasii wandirraa dubbachuu gabbayee kana lafa kaayaa ni salphannee qaanuuf ni qara hattuu jala deemnee gantuu jala deemnee agana cabnee as deemne osoo jagna jala dhiira jala deemnee Oromoon waggaa 10 waggaa takka hin gabruun jagna qabdi Oromoon hayyuu qabdi Oromoon beekaa qabdi Oromoon wallaahi namni akka Oromootti yoo sabaa sablammoota malee jagna qabuun agarree dhiira wajjin bakka dhiiraa dhaabbanne akka dhiiraa lafa dhiiraa dhaabbanne agarree dhiira wajjin jagna wajjin dhaabbanne bakka jagnaa lafaa kaanee dubbachaa jiru agarree maraa luuxutu hattutu warri nu duuba deebi'ee nu hamatu adda nu cabse Oromoo kana diigee asiin nu ga'e malee waliin wallaahi sabni nagarreen akka ilmaan Oromoodha nama dhiirummaaf jagnummaa jagni yoo waliin dhufe wal abdattutti. Kanaaf maaltu nutti dargame dirree qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti Oromooti jedhiifama nama waan san katabeen arseen akka sirra qabnee naan jedha. Dhiisaa kijibdu arsiin arsii mala fee qabdu arsii qulqulluutu harka narra qabe malee wanni harka narra qabdanillee hin jiru hin hanne yakka hin dalanne Oromoo hin gurguranne. Maal kanarra qabdan maal dalage hin hate diinaggalee warra diina nu faarsuu jala deemtanii arsiichaa jirtanii arsiin diina takkaa faarsitee hin beektu. Ilmaan arsii takka seenaa ilmaan sikkoo mandoo keessa takka nafxanyaa nurratti hin faarsine agarreen. Gurbattii arsii mattee as galte malee takka nama Oromoo xiqqeessee diina nurra faarsu nimatiniyyuu kana wallaahi fafa isin. Kanaaf dhiifama Oromooti barruu nama saniitiif onnadhe harka maal narra qabda waan dadhabdan waan nan godhintu jira. Duun awwaalinaa jettanii narra murteessitanii irraan funaa ittiin heerumsiinaa jettanii ajjeesaa jettanii bakka argitanii gumaan qabu jettanii maal nagoota na siyoon osoo isin rabbi taatanii qaatan ajjeeftan ammoo hasbunallaahi wa ni'mal wakiil hasbunallaahi wa ni'mal wakiil naaf ga'a kaaliqu samaawaatodhaan lubbuu ta'e isaa harkaa qaba harka qabadheen deemu na beekan takkaa lubbuu harka qabadheen deemee beekan. Kanaaf gartanii barruu nama kanaatiitti isin ufaa jedhee caqii
Ofirraa deebisanii isaa kanneen waan akka gartee as isa waa katabtu tan. Maaliif tana dubbachaa jirru tana bara. Arsii adda wanni cabsina uffolchaa wanni arsii qotee awwaali seenaa arsii qotee awwaali gurbatti jawaar jedhan tana. Jagna keenya nyaate baradhallee xayyibaa isatu nyaate. Arsii qulqulluudhaan dhagaa ilmaan arsii na jala deemtanii waa dubbatan. Xayyibaa hatticha kanatu nyaate. Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu isatu nyaate. Jagna keenya meeqa nyaate? Ilmaan sikkoo mandoo takkaa namni qubatti qabee duriyyeen gartee warra harree maalii godhu eenyu godhu takkaa nuun hin jenne ni kabajamti ni sodaatamte arsiin. Maqaa isaa tuffatamtee arsiin hadha gartee afaan nuuf baratanii. Kanaaf akkuma hadha gartee arsii ilaalan ala Oromoo ta'uu kiyyas ilaala. Jimma Oromoo qaama kiyya foon kiyya. Wallagga Oromoo qaama kiyya foon kiyya. Shawaan Gujiin Booran Oromoon walitti qabna haga feene haa taanu hidda tokko rabbi aansee nu uume gartee. An filadheetiin Oromoon taane rabbi Oromoo godhee na uume. Ati filattee Oromoon taane kun arsii kun shawaa kun Gujiin taane. Wanni diqqaannee salphannee yartuun nun geenne waggaa meeqa nutti taphattee bara. Diqqeenna nu gartee gad deebinee gartee dhara shira irra dalannu kana obboleessa irra dalagu wanna Oromoon cabxee hiyyoomanne shamarran teenya gurgurannuu bara ijoollee daa'imman kichuu guuranii biyya arabaa gurguratanii bara diqqeenna keessa akka jirru beektanii isin. Bara diqqeenna nam tokko keessa hin jirre adda. Keenyaa irraan baqatu namni biyyi hiyyoomattee hadha Eertiraa maal kanaa bahee namni biyya arabaatti hin deemu. Eenyu Oromoo malee Oromoo keessaa nu malee eenyu. Ka salphate ka diqqaate ka bineensi hadhallee ilmaan Oromoodhaa gartee gaaf mallasee akkanatti hin yaane bara biyya. Diqqeenna kana laalladhaa ol deebi'aa dur. Maal dalannee namni zaalima jala deeme ni caba rabbiin ni cabsa wallaahi. Dhagaa ilmaan sikkoo mandoollee. Namni zaalimaa tumse wallaahi ni xiqqaata. Namni zaalimaa tumse wallaahi ni salphata wallaahi kun baallama rabbiiti. Namni gosaan dhaadate wallaahi ni salphata. Ni xiqqaata kana nabi rabbi jala salaatu wassalaam. An gosatti naman ni jaaladha gosatiyya. Gosa eenyuti oli jaaladha irraa hidda kiyya. Namni ilma sikkoo mandoo caala na'aanu hin jiru. Eegasii Oromoon tuun na'aanti. Eenki jibu kaan nama beeyte. Amantii tiyallee akkasii jaaladha. Amantii eenyuti amantiin abiraan jaaladhu ni kabaja malee. Kanaaf dhagaa Oromoo dhagaa diqqeenna keenya barbakkatti salphanne. Dhagaa akka gaariitti. Ilmoo qabnaami ilmoo teenya dhiirummaa irratti hayyummaa irratti haa guddifannu. Ilmoo teenya waan gaarii haa barsiifnu ijoollee teenya. Yoo hadha kijiba itti himne hattuu jala deemne galtuu jala deemne ilmaan teenyallee hattuu galtuu taati bulu. Diqqeenna irra guddatti jagnummaa barsiisaa ilmaan teessan hayyummaa barsiisaa ilmaan teessan dhugaa barsiisaa ilmaan teessan tokkummaa barsiisaa ilmaan teessan. Abbaan gaariin ilmoof yaada ofiif hin bara. Biyyi tuuwwan irratti wareegama ilmi namaa kafalaa jiru bara ilmoofiitiif ofiif miti. Ani ilmootiyyaaf akkana iyyaa akka udala harreetti galgala ganama bara. Ofii kiyyaaf miti. Ilma ganna 14tti ilma daa'ima xiqqaan manaa bayani gartee sibiila fuudhi. Ilmi xiqqaan takkaa jiru haadha abbaatii yooliin firee yooliin dabarsine. Erga san irraa hagadhaatti qabsoo saba kanaatiif gartee dhugaa kalee manaa bayi irbuu itti seeni. Oromoo irbuu seeni saba kanaa. Bakka itti saba kana ganuun qabu. Saba kana isaaf gartee saba kanaaf waa goona jennee irbuu saba kanaa seenne kalee. Rabbiin nu arga. Namni baallama kakuu waan takkas seene hatta waan hamtuu gubbatti diige wanni kun hama jedhi namaa hin malee achiin biraan deemin jedha shari'aan keenya rabbi gartee. Hatta waan hamtuu irratti bara haqa irratti diina keenyaaf dhiiraa irbuu olii seenne saba keenyan gannuun gurgurannu yoo saba keenya ganne gartee rabbi nu dhiisin jennee kakanne kalee sibiila qabanne. Fincaan itti dhuunne qocaa itti nyaanne. Kaammoo kara deemtuu fiddanii jagna nurra gootanii kara deemaa arsii gootanii arsii keessaa nu baasu nu ajjeesuu barbaaddan. Akkasuma Oromoon kutaan Oromiyaa guutuun jechuudha. Saba keenya dhiifama naa godhaa na uffolchaa. Na uffolchaa wanni nurratti hin dalagamin dhugaa dubbachoo tanaaf. Isin ammas laaltanii amma hedduun na jala teettanii beektan waan narra dalagamin atu. Waan nurra dalagamu narra yaadamu godhamu. Na caala beektan hedduun keessan. Qabsoo Oromoo keessa kana caalu nurra dalagan. Nu namoota yartuu gartee waan dayyuus hafe malee jagni ilmaan Oromoodhaa bara kaan gaara ficcisiisanii kaan ufii fixanii kaan tiipeellee ficcisiisanii
kaan as magaalaa kana keessa ficcanii jagnoota Oromoodha. Warra haqa saba kanaati dhaabbate bar qabsaa'onni Oromoo gabbayan bar namni diinaan dhumate hin jiru. Keenna kanaan dhumate. Nutis gadaa nama qabsoo kana dhaabe beekta. Warra hadha isin faarsantu nyaate. Nadhii gammadaa eenyuun nyaate hin beektanii? Hundi keessan ni beektani. Hadha boroo nadhii gammadaa nyaate faarsitanii. Arsiin ifa manaa godhaa. Arsiimi kun galtuun arsii keessaa gumaa nadhii gammadaa nama osoo beektu bari nama barate jira. Doorra gartee akkuma hambaa hayyoota hambii baarsu bar nadhii gammadaa qofaan bar jamaan roobalee addeessaa gadaa warri digirii qabu sinii himame warra akkuma nama kaaniif bar guddaa jiru baqqalaa dawaanu Yoosef Baatii obboleessa Leencoo Baatii kana fa'a meesni akka jagnoota bakka buutu bara warra ajjeesanii kan isinitti mul'isu ka du'aaf jira isaa gadhaa itti dhabne. Hadha maal faarsanii nama arsii takkaa yoo seenaa arsii xureesse malee akka waan arsiin jagna hin qabne goota hin qabne hayyuu hin qabnetti jawaar yoo jedhan nu qalu yaa'an Oromooti dhiifama naa godhaa waan narraa baatinaan hin baaneerra ta dubbachaa jirru tana. An nama jawaar hin qeequun beekamu. Maaliif ilmaan arsii qotee awwaale. Arsiin akka Oromoo keessa jibbamtu godhe jawaari dalagaa jiraadhallee. Maqaa jawaariin ilmaan sikkoo mandoo ulee udaan tutte ta'e. Hin amanamu ilmi arsii bakka fedhettaatti. Kaadireen hattuun aabbichuu jala jirtu yeroo ilmi arsii manguddoon teena kaatee dhufte warra jawaarii jedhaniin. Ulqeerroon dhumatte Oromiyaa keessa ilma arsii ta'uu beektanis. Harka 150 jedhee dhooqoma dhadhee dumeen ta'a jechuudha. Meenaa himaa Oromiyaa keessaa gaafa hiriiraa san nama waraabessi bakka hundatti nyaati. Nama qabrii qotee awwaalanii baasanii haadha abbaan qotii baasanii garafanii. Bar nama keenya ji'a lama ji'a sadii lafee waraabessi nyaatee hafe ganda keessaa guurate uummanni keenya. Haadhi takka ilma 4 dhabdee bar Huseeniif Hasaniif an beektanii haati takka ilmaan 4 nama 300 guyyaa takka bakka takka nurraa rashananii bar. Nama 100 guyyaa takka bakka nurraa rashan bakka takkatti bar. Nama nagaa gabaa dhaqatee galu wanni nurratti hin dalagamin hin jiru. Liistii namaa hin jenne Jawaar maal nuun jedha. Mahammad Abdallaa Miree maqaan liistii nuun kennine jennaan fuudhee itti kenne Mustafaan as gubbaa taa'u. Ijoollee nageellee arsii keessa dhumatti nama 100 fi 300 fooyyee liistii fuudhee itti kenne. Kanuun argatee teessaa fiddee hin qabda nama isaanii kenne Jawaarii kenne tunaa kenne qophii. Ebalu siin kennine jedhee narra cufanunna. Gaafa Hacaaluun du'e an arsii lixaa jira. Wallaahi ana guyyaa qiyaamaatti qabama Oromoo. Hacaaluu haga ajjeesaniif sagantaan lafa jiru ummanni arsii lixaa ragaa naa baay'aadha. Warri Jawaar deeggarullee haga sagantaan kun jiru. Namni Shaashamannee bilbile Baqqalee Garbaati. Yeroo nutti bilbee Hacaaluun du'e daqiiqaa 3 dhagayan. Asirraa na bilan Finfinnee irraa bilanii daqiiqaa 3. Yeroo ijoolleen obbolee wanti hafna horiitee baatu saamanii wanni marti kaa'ata addaan gali. Hacaaluu dha'u yeroo Hacaaluu ajjeesan wanni marti saamame baankiin saamame wanni martuu gali. Haa kijiba Mustafaan kijiba naan jedhu nama kuma gastu na caqasu jira arsii lixaa. Walii gala magaalaa hunda qophaa'anii duriyyee qopheessanii ijaaranii Hacaaluu akka du qophaa'aa waatu jira jenni ijoollee akkas jette jechuudha. Qophaa'aa waatu jira nuun jenni jenni osoo Hacaaluu hin du'in. Qabeenyi waggaa meeqatti hin deebine arsii lixaa keessaa dhumatee lubbuun ilma namaa hagasgeettu dhumattee ilmaan sikkoo mandootiif ilmaan tuulamaa islaamaaf kiristaanaan wal baatee wal fixxe. Dura taa'aa mucaan qeerroo tokko qeerroo miti foollee ijoollee islaamaa 4 bakka takka waliin jirtu barte osoo hin daladdu maqaa amantiitiin 4 ajjeehidhaa jedhama gurbaan sun. Haga diibitee bar qeerroo foonnaan ofii wal fixxu takka itti amantiidhaan. Sun dabree gaafa namarsan jedhe Oromoo kutaa biraatti hin bilbilanne. Oromoon gara biraan dhuman ijoollee teenya dhumate ilmaan sikkoo mandoo.
Oromooti jedhiifama barruu nama saniitiin karaa irraa ba'e. Yoo jagni keenya Jawaar Mohaammed taate osoo toltee qayyartanii ani jijjiiradha gosa. Yoo jagni keenya hayyuun Oromoo Arsii waan godhan beektaniis nama jagna takkaa hayyuu takkaa hin qabne nama gartee qumaaxaa anti taate birqinoo jedhani qumaaxaadhaan qubni tokko wanna inni bir wannaadha dinqii jedhanii akkas nu godhanii jechuun galee. Jagna qabna abbaa. Jagna qabna hayyuu qabna alhamdulillah. Jagna asiin seenee gara siin ba'u qabna hayyuu gabaa addaan galchu gumaa namaa fixu bakka fedhe qabna. Ilmaan sikkoo mandoo akkamaan bilaalu kanaa miti. Ummata jagna, ummata hayyu, ummata gara laafessa, ummata yoo tolellee hin dandeenye yoo hammaatellee hin dandeenye. Jagna qabna wallaahi. Hadha salphannee Jawaariin nu laalti duriyyeen hadha sii galee karaa galtu. Kanaaf akkasii na uffolchaa dhiifamaa waan nama kanaatti na oofe jechi isaa bari inni naa godhe Arsii jennee harka sirnaa na dadhabdanii wanni ani Oromoo illee ni beekti anaan. Rabbii kiyya irkadheetu waan jabinni biriin qawwar isatti uf kenne kaaliqatti yoo haqaaf kalee manaa bahe jiruutii ya guutuu saba kiyyaa fixee jiraadha. Haqa tana ati keette yaa Rabbii kiyya jedhee itti irkadhe Rabbii kiyya tawakkaltu alalla hin daandhe takkaa Rabbii kiyya biraa. Takka Rabbii kiyya biraa takkaa hin daandhe. Dhagaa Oromoo. Eenyu oli qabsaa alhamdulillah. Namni haga kiyya liibas gubbabbayee iyyaa ooluuf saa dheeraa nama as keessaa qabu hin jiru. Konfidensiidhaan gabbayee ofirratti abdiidhaan dubbadha. Maaliif haqa waan beekuuf nam tokko zollame akka ittiin saalfanne illee ni beeku. Maaliif dhugaa qabadhee deemu beekumsaan deema malee wallaallinnaan hin deemu. Nama tokko miidhuu illee hin deemu. Dhugaa eenyu irraa illee hin gorwachi. Dhugaa qabadhaa. Beekumti yoo taate waa meeqatu nurra dalagame. Islaama ta'uuf ilma Arsii ta'uu kiyyaa fi dhugaa dubbachuu kiyyaaf mootummaa kana ila mootummaa jiru beekee qabaran. Nama mootummaa kanaa fi doktoroo jeneraalota kennaa fi ministeerota kennaa fi aabbichuu surree irraa mulqaa oolu beekumtii kennanii diidan nu darban. Rabbi amanuu dhugaa dubbachoo nu saaxilaa godhu jedhanii bar nullee yoo waa balleessine gufanne Mustafaan nutti fitas baasuu hin qabnu. Hin deebine hin ganne osoo dantaa deeme qaata biraa galle. Osoo waa butachuu waa fudhachuu beekumtii deemu taate ana caala namni abbaa dhiifamallee naa godhaa eega dubbadhe haga kiyya namni jijjiirama kana keessa aktiivistoota abbaan meeqa baasaa ibalu waan jedhaa hin jiru. Qabeenyallee irdii kiyyallee yeroo kiyyallee waa malatti dhabeeyani gartee saba kiyyaa biyya tiyyaan waan hunda wanni ani ittiin dhabin hin jiru. Maaliif ilma dhiiraati ani ilmoo qaba. Ijoolleen tii akkanaan saalfattu sabni kee akkanaan saalfatu hin barbaadu. Waan itti amane akka dhiiraa qabee bakkaan gaya. Buchullaa meeqa jira kana duuba taa'ee onna hamatu akkasiin kijibaa jettu. Kijibduun jara madaa eegeen qabuun. Hoggana dhaabadda bilisummaa Oromoo illee leencoo lataa taate malee gabbaatee haa dubbattu Daawud illee waliin dalageen. Kibbarraa eegalee Booraan illee waliin turen. Hunda isi tasikkoo mandoo hogganoota tasikkoo mandoo hogganoota Harargee ta Tuulamaa ta Wallaggaa haganuma isinuu hundi na beetti namni tokko Abdii Raggaasaa faallee Mikaa'el faallee kibballee waliin turre dirree hundaa waliin turre wal beena soo Maqdishoollee. Hattuun ta'e na dhiifama na godhaa dhakaa na tuxxani. Qoshaashaan ta'e na lafa dhiittimi Daawudiin an akkanatti surree irraa mulqu kun obboleessa haadhorraatti ya bira dhaqee yuuketti gaafate Mustafaan akkam abboleetti gartee haati ilmaanti yaa waraana waliin turre akkamii jedhee gaafate. Nama nu qabnu ilkun Daawudaa lubbuun jaa akka ta'e arrabsu gartee Daawudii an diina dheeni bara eega Daawudii ati Tigree anas jedheen nama hunda dura. Waggaa 20 yoo yadhaa ati Tigreedhaa jedheen jaallantu jiran addatti miti waraabni summaa Oromoo biratti